Kutu arge utuida hiku awala kobani Jesus awala kobani dua kesana kasi jirenya naaf kenne awala kobani Jesus awala kobani dua kesana kasi jirenya naaf kenne Abbayon jedhi abbaarra caalta firayon jedhi firarra caalta garummaan gooftaa koo keessa koon nabamu mootii waaqaaf lafa maqaan kee ajajamu awwaala koobani Yesuus awwaala koobani Dua keessaa kaasee jireenya naaf kenne. Awwaala koobanii du'aa na kaasee. Eenyutu jiraare kan akka Yesuusee. Afaan leencaa cufee ibidda soodamsee. Jiraattuu na godhe du'aa na kaasee. Awwaala koobanii. Awwaala koobanii du'a keessaa na kaasee jireenya naaf kenne. Dukkana koo Yesuus ifatti jijjiiree salphina koo hundaa ulfinatti geeddaree dadhabbii koo argitee jireenya koo jijjiirtee jaalalli kee Yesuus keessa koo na guutee. Awwaala koobanii Yesuus awwaala koobanii du'a keessaa na kaasee jireenya naaf kenne. Dubbadhee hin fixu waa'ee gaarummaa kee bara koo hundaa nan labsa maqaa kee ija kootu argee yommuu du'a kaasee. Maaltu natti irrataa isa yoon faarsee. Namni jedheef miti ani kanan jedhu. Ija kootu argee utuu du'a kaasu. Namni jedheef miti ani kanan jedhu. Ija kootu argee utuu hidhaa hiiku. Awwaala koobanii Yesuus awwaala koobanii du'a keessaa na kaasee jireenya naaf kenne. Haleluuyaa. Isa malee kan du'aa nama kaasu hin jiru. Seenaa awwaalamee seenaa badee kan hundumtuu gatee bira darbee kan namni irraa goree kan itti goree kaasuu kan galagalee ilaaluu kan yaadatuu Yesuusiin alaa homtinuu hin jiru. Seenaan tokkoon tokkoo keenyaa akka ilaalcha namaatiif akka diinaatiifis kan awwaalamedha firoo tokko. Anillee Waaqayyo gooftaan maccaa Alaazaar nama ture Macaafa qulqulluu keessatti kan ibsame Alaazaar ishee lammaffaan anadha. Irree fayyisuu Waaqayyoo jireenya koo keessatti an arge. Saaxinii du'aa banee utuu inni du'aa na kaasu. Namni odeesseef hin odeessu waa'ee Waaqayyoo. Mee hundumti keenya yeroo kana namni Waaqayyoo isaaf oole, namni Waaqayyoo irree araara isaatii argee Waaqayyo kana galateeffatu. Obboloota koo dandeettii keenyaan dhufnee as geenye moo Waaqayyotu nu gargaare? Mee gaarummaa Waaqayyo isiniif godhe yaadadhaa. Ituu Waaqayyo gara keessan ta'uu baate nama har'a ga'u hin turre isin. Nama har'a ga'u hin turre nuti. Ituu Waaqayyo gara keenya ta'uu baate sabni Israa'el.
Waaqayyotu anaaf isiniin gargaaree nama har'aanu godhe. Yesuus bara baraan gooftaadha. Waaqayyo isa gaarummaa nutti agarsiise. Waaqayyo isa harka isaa araaraatiin nu baatee nama yeroo kanaa nu godhe kana mee galata kee jedhaani. Hundumti keessan yeroo kana hiika afaan keessan siyaa galatu jedha. Mee gaarummaan isiniif godhe yoo xinnaate Waaqayyo gaarummaa olmaa baay'ee isin biraa qaba. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Jiraataadha Yesuus. Ameen. Abbaa gaarii michuu lafa onaati Yesuus. Ameen. Bira gaafa rakkinaati guyyaa muddamaatti kan nama qaqqabu. Ameen. Nama laalee fira abdadhee nama abdadhee baran salphadhe hedduutu ture. Garuu iji gara isaa laalu qaaniin deebi'ee lafan ilaalu. Dhugaa Waaqayyo isa jiraataati. Yesuus gaariidha. Gaarummaan Waaqayyo nurraa qabu hedduudha saba Waaqayyo. Waaqayyo waan gaariidhaan gaggeessee har'aan nu ga'e. Olmaa isaatiif galata kee jedhame Waaqayyoon galateeffama saba Waaqayyo. Hirruu keessa jirtan keessaa yaaddoo keessa jirtan qaawwa afaan banee sin dorsisu keessaa ba'a Waaqayyoon si haa galatu jedha. Qaawwichin duuda hirrichin badaa iddoo isaatii. Gaarummaa manni isinitti agarsiisame yaadadhaa galagalaati. Anaaf abbaa gaariidha inni. Anaaf miiltoo jabaadha. Anaaf haadha kooti abbaa kooti Yesuus. Nama akka isaanaaf ta'e argeen beeku ani. Namarra ga'e kun isa taanaan maleessaati. Iddoon awwaalcha koon beekamu ture saba Waaqayyo. Waaqayyo gaarummaa guddaadhaan nu gaggeessaa jira har'as. Mannaa nyaadheera barruu isaarraan. Bara dheebuu bara daaranii qullaa ta'uu gaarummaa Waaqayyo anaaf baay'ateen addana ga'e. Tolatti hin dhufne chaalenjii hedduu ture. Utuu Yesuus na waliin hin turre, utuu Yesuus na gargaarre ta'e addenan ga'uun ture, isin gidduutti hin argamuun ture, waan baay'ee ture na balleessuudhaaf har'aan kanallee. Abbaan koo gaariidha. Galanni isaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenya uumaa Waaqaatiif lafa. Lafti kun ejjeta miilla kee tokko samiin teessoo barcuma kee. Duumessa waara miilla kee. Lalisaa Saroon abbaa gaarii michuu bara rakkinaa si waliin dagaaf dachaa darbinee dhufneerra. Waan baay'ee irra siin darbine yaa Waaqayyo kanaaf si galateeffanna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si haa galatu. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Anaaf sabni kun siin gargaaramne. Anaaf yaa Waaqayyo ilmaan kee siin eegamne. Nama yeroo kanaa taanee jirra. Ababbaa koo galanni siif haa ta'u. Yesuus galata kee yaa Waaqayyo. Olmaa baay'ee nurraa qabda. Gaarummaa baay'ee nuuf ooltee qabda. Dukkana diddiqisana keessaa nu fidde. Bowwaa gadi fagoo keessaa nu fidde. Mararteen anaaf saba kanaaf qabdu adda. Jaalalli kee adda yaa Waaqayyo. Danuu gaarummaa keef danuu jaalala keef si galateeffanna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Waaqayyo ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan kabajami. Bara baraan ol jedhi. Bara baraan eebbifami Yesuus. Gaariidhati Yesuus. Jabaadhati yaa Waaqayyo. Jabaan akka kee kan hin jirre. Guddaan akka kee kan hin jirre. Raajummaan immoo isa dhaga'anidha. Kan yeroo baay'ee namoonni nan argeef nan dhaga'ee illee gargar hin baasan. Nan dhaga'ee yoo jettee raajira jechuudha. Nan arge yoo jettee immoo mul'ataa jechuudha. Agartanii? Egaan raajummaan Isaayyaas as keessatti raajee gara raajummaan naqin egaa macaafi raajotaa as keessa jira isin jedheera. Macaafi raajotaa iddoo lamatti qoodama. Macaafi raajotaa iddoo lamatti qoodama. Jalqabaa macaafi iddoo lamatti qoodaman isin jedhee kakuu haaraaf kakuu moofaan jedhee itti dabalee macaafumti raajotaa kun immoo macaafumti iddoo lamaaf kakuu moofaaf kakuu haaraa ta'e kun immoo
kakuu moofaa keessaa macaafa raajotaa kutaa tokkodha. Raajonni immoo iddoo lamatti qoodamu. Raajii xixiqqaa fi raajii gurguddaa jedhamuudhaan beekamu. Raajii guddaa jechuun guddina raajummaa isaa utuu hin taane, guddina maqaa isaa utuu hin taane, qabiyyee macaafa inni caafeeti. Hamma bal'ina macaafa isaa jechuudha. Hamma bal'ina macaafa isaa, hamma turtii yeroo tajaajila isaa jechuudha. Kanaaf raajii guddaa kan jedhaman Daani'eel faa, Hisqeel faa, Ermiyaas faa, Isaayyaas fa'i. Raajii guddaa keessaa immoo wanti Isaayyaasin adda godhu ergaa tokkotu jira. Wanti Isaayyaasin adda godhu jechuudha. Wanti Isaayyaasin adda godhu maal yoo jettan, Isaayyaas raajota gurguddaa ta'ee raajii Hisqeel irraa wanti adda isa godhu, Daani'eel irraa wanti adda isa godhu maal yoo jettan, yeroo hundumaa dukkana keessa dhaabatee ifa arga. Waan hin taane keessa dhaabatee waan ta'u arga. Galanni Waaqayyoof ta'u. Waan hin mul'anne keessa dhaabatee waan mul'atu tokko arga. Isaayyaas baratti Isaayyaas ka'ee bara sirrii miti. Isaayyaas raajii duwwaatu hin ta'in jaarsa araaraati. Jecha kana naa qabadhaa. Isaayyaas raajii duwwaatu hin ta'in jaarsa araaraa saba Israa'eliin ture. Baratti Isaayyaas ka'ee baratti namni Waaqayyoon dhiise akka ta'e beekna. Isaayyaas boqonnaa tokko ilaaltan baratti sabii ciffaraatti deebi'ee, daansitti deebi'ee, hundumtuu kilabiitti gadi taa'ee, namni garatti godhu wal dhaale. Isaayyaas gaafa ka'u akka Hisqeeliin hin dheekkamne, akka Hisqeeliin hin ifanne, gara laafummaadhaan jaarsa araaraa ta'eetu saba kanatti siqe. Isaayyaas boqonnaa tokko 15:16 yeroo darbe tuqeen ture. Achirratti yeroo jaarsa araaraa ta'ee dhufu maal jedhe? Kottaa walii wajjin dhugaa baafnaa jedha Waaqayyo Gooftaan maccaa. Cubbuun keessan akka dhiigaa yoo isin diimesse illee rakkoo hin qabu naddaattu. Tole jedhaa barakatan sin nyaachisaa jedha Waaqayyo jedheetu jaarsa araaraa ta'ee raajummaadhaan dhufe. Egaan Isaayyaas boqonnaa 9:2 irratti akkas jedhee dubbate. Saba dukkana keessa jiruuf ifin ba'a rakkoon hin jiru jedhe. Saba dukkana keessa jiruuf ifin ba'a rakkoon hin jiru jedhe. Ifa dhufaa jedheetu abdii kennaa raaje. Keessumaa kan garaas hin nyaatu Isaayyaas boqonnaa 21 lakkoofsa 11, 12, 13 irratti hin bari'aa. Namootatu Si'iirii wal waame. Si'iir biyya Edoom maaltu ta'e amma namoonni baay'een biyya alaa keessa warri jiraattan baay'een as keessa jirtan illee biyya Arabaati. Biyyoonni akka Eurooppaa keessaa biyyoonni lamman tokko akkasuma naannoon Awustiraaliyaa guyyaadhumaan rafu utuu aduun jiruu lafu. As keessa kan jirtan baay'een keessan beektu aduun ba'aa jira garuu halkan walakkaadha. Kan warra Ingiliziin beeku akkam kan keessanii addee Baawush. Kan keessan sirrii matti sa'aatiin makeenyaan raftu immoo aduu laaltanii deemtu immoo sa'aatii laaltanii deemtu adde Baawush fa'aan. Muntii ture dubbachaan ture dhiifama. Lakki as dukkana gizumaan dukkana lakki biyyi isaanii birraayuu dukkana. Akkuma Itoophiyaa jechuudha. Lakki Itoophiyaa caalayyuun dukkana ganaa akkuma Jechuun Itoophiyaa. oo dukkana halkan jettu yoo ife guyyaadha jettu jechuudha warra Ingilizii. Eeyyeen. Sorry. Addaan kuteera. Dukkana baay'ata biyya kanatti gini ifarra aduu baay'een qaban. Okay. Egaan biyyi tokko tokko utuma aduun jiru halkan walakkaadha. Miti laata? Dhugaadha. Okay. Amma nagaama miti? Dhaga'ama. Okay. Biyyi tokko tokko
utuma aduun jiru halkan walakkaadha. Miti naannoo akkasii agartanii beektu adda baabish. Anillee nagarre sinuma waan jettaniif ani wannoo jedhe malee biyyi tokko amma hoggaan Giriikii jiru amma galgala sa'aatii 3tti aduun jira birraa beeka amma galgala keessa sa'aatii aduun jira. Biyya Ingilizis birraa hoggaa aduun jiru darbee akkasi isa kinni kan ta'u kana beeku. Okay. Nagaa macaafarra jira kun amma Norway natti fakkaata. Halkan keessaa sa'aatii 7 yoo ta'e illee aduun jirti. Yeroo tokko immoo dukkana isa gadheedha garuu bari'eera. Guyyaa keessaa sa'aatii 5 dukkanaaf immoo na deemtan. Biyya Si'ir kana maaltu ta'e isinitti fakkaata? Dukkanatu dheerate. Sa'aatii boqonnaa 21 lakkoofsa 11 12 13 irra kan jiru jechuudha. Dukkanatu dheerate. Time Greenwich isaa kenname yookaan global time isaa hin darbe dukkanatu. Isaayyaas maal jedhaa? Hin bari'aa'edha. Ameen. Gaaffii yoo qabaattee abdii kutattee hin deemin deddeebii gaafadhuudha. Raajii akkamitti namichi kun? Garaa nama nyaata. Hin bari'aa. So Isaayyaas raajii duwwaatu hin ta'in jaarsa araaraa ture. Egaan Isaayyaas boqonnaa 40 kana ilaaltan immoo garaa isin nyaata. Waaqayyo keessan jajjabeessaa'edha. Amaariffaa isaarra maal akka jedhu hin beeku. Isaayyaas boqonnaa 40, Isaayyaas ምዕራፍ 40 ቁጥር 1 እና 2 Waaqayyo keessan jajjabeessaa. Saba koo jajjabeessaa. Cubbuun keessan sinii dhiifameera jedhaa saba kootti himaa. Saba koo abdiin kutachiisinaa. Saba koo hin boonsisinaa. Ermiyaas akkaataan itti raajii ta'e dhufe nagarra. Isaayyaas Hisqeel akkaataa itti raajii ta'e dhufe nagarra. Inni kun garuu saba koo hin boonsisinaa jedha Waaqayyo jedhee jalqabe. Hallelujah. Gooftaan eebbifamu. Egaan neetwoorkiin keenya nama bashannansiisaa akkas kan keessanii miti. Badee dhufaa akka namni hin dabbaramneef malee rakkina miti. Egaan Isaayyaas maal jedhee itti fakkaate agartanitti hojii baay'ee ishii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 1 Amaariffaa namni danda'u gaafa dubbisu. Eshi nan dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosin. በዛም ወራት የባቢሎን ንጉስ ኢሳይያስ 40 ወረደ ሶሪ ሳወጣ ነው እንትን ያለብኝ አገኘሁት። ኤርሚያስ ነው ያወጣው። በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ጽኑ ሕዝቤን አጽኑ ይላል አምላካችሁ። ለኢየሩሳሌምም ልብ ተናገሩ። የተቀጠረችበትን ወራት እንደተፈጸመ ኃጢአቷም እንደተሰረየ ከእግዚአብሔር እጅ ስለ ኃጢአቷ ሁሉ 2 እጥፍ እንደተቀበለች ወደ እርሷ ጩኹ ጀዳ። አሜን። አገርተኒ waaqayyo adabakee si adabeessa ture
araara sii godheera jedhaa saba kootti maa'edha. Kana duwwaa miti Isaayyaas kakuu moofaarra taa'ee kakuu haaraa raaje. Kakuu haaraa namichi tokko namichi Yohaannis jedhamu lafa onaa keessaa akka iyyu raaje. Lakkoofsa 3 sagaleen lafa onaa keessaa lallabu Waaqayyoof karaa tolchaa karaa irra deemu wal qixxeessaa Luqaas boqonnaa 9 jiru jechuudha. Lafa onaa keessaan illee Waaqayyo nama sinii kaasa. Yoo lafa onaa kee oo namni katamaa keessaa dhibe oo namni safara keessaa dhibe lafa onaa keessaa illee namni ka'ee dachaan akka wal qixxaatu raaju jira. Abdiin kutateedha jedheetu Isaayyaas raajichi jaarsa araaraa kun raaja ture. Gara meen pooyintii kottan dhufa. Bara nuti amma irra jirru kana ayyaanaaf kennaan ayyaanaa ayyaanicha jiratuun ta'in maqaa isaatu jira. Dibaticha jiratuun ta'in maqaa isaatu jira. Maaliif yoo jettan bara Isaayyaas ka'e mootiin Uziyaa jedhamu namoota karaa Waaqayyo wal dhaalchisiisee jedha. Baratti namni misoomatti gadi taa'ee quufee Waaqayyo wal dhaalu Isaayyaas ka'e Waaqayyo jira jedhe. Agartanii cubbamoota gidduu dhaabadheen namoota qulqullummaa Waaqayyo himan argee jedhe. Isaayyaas akka maqaa isaa raajidha. Hin dhaga'a hin raaja. Har'a jireenya keenya irraatti yoo deebifne anis raajidha. Isinis raajota. Maqaa isaatu nurra jira malee hojichi hin jiru. Sababiin isaa maaliif jettan raajii gurguddaa kaattis hin deebisa. Raajiin Hisqeel akka ka'etti Daani'el hin kaane. Daani'el akka ka'etti Ermiyaas hin kaane. Ermiyaas akka ka'etti Isaayyaas hin kaane. Qophiin hin jiru. Anamma yoo maqaa waame namni hunduu raajii maqaa waamu ta'a. Anamma yoo miilla ol fuudhee seexana dhiitee kuffisee hunduu miilla ol dhiitee ol kaa'ee seexana kuffise. Ayyaanaaf kennaa ayyaanaa sanatu hiikisaa namootaan gala. Waan nama dhibu macaafa qulqulluu tolee bitan raajummaa olaaltan maqaa waamuun sirriidha. Macaafa qulqulluu keessa jira. Qophii miti. Fakkeenyaaf mee Daani'elii fi Hisqeeliin maaltu adda adda godha? Ermiyaasii fi Isaayyaasiin maaltu adda adda godha? Maanni wanti adda addaa isaan godhu? Moo qophiidha jarri kun? Sorry. Ilaalaga. Isaayyaas Ermiyaas irraa qophii hin qabu. Daani'el Hisqeel irraa qophii hin qabu. Akkaataama itti waamamaniif akkaataama Waaqayyo isaan kaase sanatti hojjetu. Ati maqaa waamtee ani maqaa waamutti du'uu hin qabu. Ati miilla ol fuutee seexana kuffiftee miilla ol fuudhutti rakkachuu hin qabu. Yeroo baay'ee namoonni anumarraa kaasanii agalgaa'onni waan qophiidhaan beekamne ayyaanni qophii hin qabu kan keessan kanuma keessan. Galanni Waaqayyooti. Ashaaraan keessan tokko hin ta'a. Ashaaraan keessan tokko hin ta'a. Hin ta'a. Ashaaraan nama hundumaa tokko hin ta'a. Takka ashaaraan raawwatee dabilii ta'u wal fakkaatu hin jiru. Akkasuma ayyaanni keessan kan addaati. Dibati keessan kan addaati. Tarii yoo abbaa hafuuraa qabaattan
hamma tokko abbaa fuuraa keessan fakkaachuu dandeessu ayyaanni hin darba wanta ta'e. Nama barsiisu wajjin yoo ooltan isin barsiisaa taatu. Nama raajuu wajjin ooltan isin raajii taatu. Nama faarfatu wajjin ooltan isin faarfataa taatu. Hamma ta'e wal fakkaata. Inni tokko tokko jiru. Midhaan kun koppiidhuma abbaa isaa fakkaataa jedha. Garuu ashaaraan isaa abbaan fakkaatu. Ashaaraan isaa haadhaan fakkaatu. Kan mataa isaa qaba. Dibata akkas ayyaanni akkas. Waa tokko yaadan ture. Barumsa kutaa lammaffaa kana isin barsiisu yeroo hin jedhu namoonni baratan kun maaliin adda ta'uu qabu kan jedhu tokko yaadan ture. Maaliin adda ta'uu qabu? Isaayyaas jaarsa araaraa ta'ee raajummaatti dhufe. Hisqeel abaaraa ifachaa raajummaatti dhufe. Ermiyaas immoo boo'aa boosisaa of abaaraa Waaqayyo jirtu mana jirtaa manaa baddee jechaa ani kophaa koo danda'u ani giingeedha jechaa gara raajummaatti dhufe. Akkaataan dhufiinsa isaanii waamicha isaanii hundi isaanii adda adda. Agartanii? Daani'eel immoo sanarraa adda. Inni immoo xibabiidhaan dubbata raajummaa. Kan akka Daani'eel immoo adda. Waaqayyo yeroo ayyaana namaa kennu, yeroo kennaa namaa kennu, akkaataatti nama kaasu, akka baluutti nama kaasu, addumaan nama kaasa. Egaan gara ayyaanaatti gaafa dhufu namoonni har'a maqaasaa jira malee ayyaanichi hin jiru waan isiniin jedheefi bareechaan dhageeffadhaa. Mee hundi keessan macaafa raajicha Hisqeeliin baafadhaa. Macaafa raajicha Hisqeelitti gaafa isin deebisu Hisqeel raajiitu hin ta'in luba ture. Luba mana qulqullummaati. Bara ayyaanni badu Hisqeel mana Waaqayyoo gadhiisee bade. Bara dibati badu, bara mul'ati badu, bara waldaan kiristaanaa akka shelebbootaan, ejjitootaan, hattootaan machoofte waldaan kiristaanaa gadhiisee laga Kebar booji'amaa keessa dhaqee taa'e. Waaqayyo Hisqeelitti gaafa dubbate ati nama ayyaanaati booji'amaa gidduudha maal hojjettaa jedhani. Dhaggeeffadhaa. Ati nama dibataati. Ati nama mul'ataati. Booji'amaa gidduudha maal hojjettaa. Hisqeel boqonnaa 1:8. Hisqeel ayyaana baatee waldaa gadhiise. Ayyaana baatee tajaajila gadhiise. Ayyaana baatee iddoo aarsaa gadhiise. Such as who? Eewuna fakkaata. Nu keessaa. Qibaatuun izoo madaraguun laqqaqe. Bootaawwan laqqaqe. Min maal jechuudha. Yeroo tokko tokko amma isa kana kan inni dubbachuu barbaadu har'a. Gaarii yoonaa irra fixuu baadhee tokko lafurillee itti fufa malee dhiisu. Hisqeel dibata hoo qaba. Ayyaana hoo qaba. Kaayin nokkoo beeta kiristaanuu kaayin. Lubaam. Maaf booji'amaa gidduu laga Kebar dhaqee taa'e. Akka jedhee faarfataan laga Kebar bukkee utuu hin taa'uu jedha. Faarfataa Abiraam Tarree. Waaqayyo gaafa dhaquu booji'amaa gidduu taa'uu gaafa argu maani rakkoon kee jedhee. Hisqeel akka waldaan booji'amte, akka fakkeessaan ayyaanaa waldaa keessa guute waan dubbate fakkaata. Hisqeel boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti garuu Waaqayyo Hisqeeliin sin barbaadaa ittiin jedhe. Haaleluyyaa. Dibata addaatiin si barbaada. Akkas siniif haa ta'u siniifis. Humna addaatiin si barbaada. Ayyaana addaatiin si barbaada. Sin barbaada. Hisqeel barbaadamaa ta'uu erga baree laga Kebarii bahe. Booji'amaa gidduudhaa bahe. Lafa abdii kutatanii bahe. Boloota koo isin barbaadamoota. Batallee warri giruuphii kanaan dhaggeeffadhaa. Isin namoota barbaadamtaniidha. Ayyaanni kee ayyaana taraa miti. Mul'ati kee mul'ata taraa miti. Waamichi kee waamicha taraa miti. Ayyaana sirra jiru irra kasiisin. Mul'ata sirra jiru irra kasiisin. Yeroo baay'ee namoonni
erga baluuti maal godha ayyaanni jedhu erga baluuti dibati maal godha erga baluuti faarfannaan maal godha ati sabaluudha moo kan kee adda rakkoo guddaan amantoota waldaa kiristaanaa rakkisu isa kana akka abaluu waametti na waamne waaqayyo anaan akka abaluun dibeettis nan dibne waaqayyo anaan kan koo adda galanni waaqayyoof haa ta'u. Ati laga kabarii bayi booji'amaa gidduudhaa bayi miila keetiin dhaabadhu. Iskeel boqonnaa 2 lakkoofsa 1-2 irratti yeroo miila kootiin dhaabadhu ayyaanichi natti dhufeedha. Haleluuyaa. Yeroo miila yookaan dubbadheen ture yeroo miila kootiin dhaabadhu dibatichi naa dhufee jedhe. Jechuun Iskeel akka warra kaanii maaf hin taane akka nama biraa maa hin taane har'a rakkoo guddaan ayyaana waaqayyo nuu kenne bal'eessaa jiru isa kana. Macaafa moototaa keessatti waaqayyotu kennaa namoota hin taanetti kenne. Macaafa moototaa keessatti iddoo 2tti agartu. Namoota hin taanetti kennaa kenne waaqayyo. Namoota hin taanetti dhala kenne waaqayyo. Dhalli kennaadha. Kakuu haaraa keessatti dhalli ayyaanatti fakkeeffama. Yoo abjuudha illee mucaa keessi jalaa du'e yoo jette illee kennaa ayyaana kee du'e jechuudha. Obboloota dubaraa 2tu walii wajjin galu. Obboloonni dubaraa kun obboloota ta'an miti. Isaanumti ejjitoota. Kilaayi tokko kireeffatanii galu beektaa? Waaqayyo garuu kennaa dhalaa kenneef. Kennaa dhalaa kenneef. Ijoollonni dubartoonni kun akkumatti kennaa isaanii qabatan illee hin beekan. Garuu kennaa fuudhan. Akkumatti ayyaana isaanii qabatan illee hin beekan. Garuu ayyaana fuudhan. Akkatti faarfannaa isaanii qabatan hin beekan. Garuu faarfannaa fuudhan. Akkatti lallaba isaanii qabatan hin beekan. Garuu lallaba fuudhan. Har'aa baay'een keenya paasteroota, qeesota, raajota, wangeelaawota, faarfattoota. Maqaa kana qabna. Akkatti maqaa kana eegan garuu hin beeknu. Rakkoo guddaan har'asa kana. Guyyuma tokko waan akka libaaliphii tokko yoo arge raajii ta'a. Utuu waldaa tokkoon dhaabin appoostilii ta'a. Appoostil jechuun agalgaayii ta'uu miti. Appoostiliin agalgaayii hin ta'u. Appoostiliin deemima waldaa dhaaba. Ergamaadha wanta ta'e. Ergamaa waldaa tokko irra hin taa'u. Innaannaa waldaa madhaabee kenna. Kanaaf ergamaa Phaawulos kan jedhame. Har'a garuu wanti jiru hundumti isaa warra rukutaadha. Haa ta'u egaa isa warra rukute naafsetu sirreessa. Tiraafiikii taana jechuudha gidduu dhaaban. Innaa jireenyi keenya hafuurri keenya har'aa wanti nu rakkisu guddaan isaa maali jettan maqicha qabaannee eeguu dadhabuu. Dubartoota kana kennaa kenne waaqayyo. Kennaan ayyaana fakkaatee isaanii kenname kun dhala isaaniiti. Jarri garuu hin ta'an. Nama hin taanetu kennaa fudhate. Yemmaa irra baasoo. Minaamin teessan beektu. Innaa irra ciiftee ajjeefte. Irra ciiftee ajjeefte. Kennaama ishee beektee qabattee hin raftu. Kennaama ishee beektee wajjin hin jiraattu. Dhala isheetiin kennaa isheedhaaf kennameedha. Garuu hin ajjeefte. Irra ciiftee ajjeefte. Har'aa rakkoo guddaan jiru isa kana. Waaqayyo kennaa nuu kennuu hin dinne. Waaqayyo ayyaana nuu kennuu hin dinne. Waaqayyo dibata nuu kennuu hin dinne. Fuunee ajjeefne. Abbaa kennaa harka duwwaatti hambifne. Nuu kennee dhabe. Fayyaa harkaa fuunee du'aatti deebifne. Har'a abaarsi guddaan agalgaa'ota jiru isa kana. Tarii as keessaa amma nama baay'eetu as keessa jira. Nama anaa wajjin nama 13tu jira. Namoota kana keessaa tarii eenyu kan kennaa isaa ajjeesee
fuula firdiitti dhiyaachuuf malu laata? Afaan haaraatti kenname, faarfannaatti kenname, kadhannaatti kenname ajjeesee jiraa Waaqayyoo harkaa fuudhee duwwaa du'aa kan deebisuuf ta'u. Isumayyuu obboleettiin kun kan isheen nama aarsitu irra ciiftee ajjeeftee akka ajjeefte beetti garuu qalbiin jijjiirran. Akkanyi. Namoonni baay'een akkas. Akka dibate hirkatti du'e beeku. Akka faarfannaa hirkatti du'e beeku. Akka afaan haaraa hirkatti du'e beeku. Afaan haaraa sabaraa Sillaasee dubbatu. Dhugaas ni jira. Sobanii of jajjabeessu. Guyyaa tokko dubbadheera. Tokko afaan haaraa waldaa tokko Wallagga dhiyaa biyya Qeebbee jedhamu tokko tajaajiluu dhaqee. Namni hundumanni guutuun Hafuura Qulqulluun gaafa machaa'u tokko waama tokko Hafuura Qulqulluun biraan ba'uu didi. Sobee lafa dhaheetu afaan haaraa haasa'e. Haalleluuyaa kilii manjaroo. Amma afaan haaraa dhasaa fi garuu kilii manjaroon gaara beekamaadha malee afaan waaqaa miti. Namoonni tokko tokko akkasi. Sobanii of jajjabeessu. Ayyaana irraa sokkeera, faarfannaan irraa sokkeera, lallabi irraa sokkeera. Garuu sobanii of jajjabeessu. Obboleettiin kun namoota akkasii taate. Du'aa isa kan ishee fuutee dhattee obboleettii ishee jiraa baattu jala keessee isa jiraa jalaa fudhattee rafte. Agartanii? Obboleettii dibata ishee ajjeeftee, obboleettii ayyaana ishee ajjeeftee kan obboleettii ishee mo'attu. Ani duunaan margin jette harreen jedhan. Gaafa isin jette garuu nageenye taaraticha nagee malee. Namoonni baay'een akkas. Ayyaana kee ajjeesanii ayyaana isaanii ajjeesanii ayyaana keetti kan darban. Dhugi rakkoo hin qabu. Godhi rakkoo hin qabu. Bo'aanuu homaa hin taane. Ergasii ayyaanni naa dabalame. Mucaan tokko jira akka jedha. Eega waan akkasii godhe ayyaanni naa dabalame. Eegan cubbuu godhe. Kan akkasii lakkoofsa hin qaban. Dhattee jalaa fudhatte. Ajjeestee jiraa fudhatte. Ajjeestee jiraadhaan beekamte. Gadaayii dhaqqoo. Har'a kana kennaan ayyaanaa har'a badee jiru isa kana. Waldaa keessaa kanaaf bade. Gadaawotatu ajjeestitootatu baay'ate. Afaan haaraa fuudhanii ajjeesanii waan hin jirre haasa'aa jiru. Raajummaa fuudhanii kan isaanii ajjeesanii waan hin taane raajaa jiru. Ana biratti namicha tokko namichillee nama dogoggorsa dhugumayyuu namicha tokko dubartii fakkaata mataamti isaa qullummitti hidhabeetta borcii qaba gaabii uffatee ta'a. Namicha tokko baay'ee keessaa kaasee galgala wayiiti dhiira deessa siin jedha Waaqayyoo jedheen. Namichi koo numtuu dhiira. Maaliif badee raajummaa sirrimmaa badee mul'ati sirrimmaa badee ayyaanni baay'ee gaarimmaa badee jettan gadaawotatu baay'ata. Ajjeestota ayyaanatu baay'ata. Anaa nyaatu dubartitti kun garaa namaan gubdi. Nama gaddisiisti. Jiraa baattee raftee akkaataatti kennaa ishee qabattu beetti. Akkaataatti ayyaana ishee qabattu beetti. Guyyoo hirribaa kaatu garuu du'aa baatti. Yeroo tokko tokko namoonni akkasi. Tun beekin ayyaanni jalaa du'ee argama. Tun beekin dibati jalaa du'ee argama. Utuun beekin kadhannaan jalaa du'ee argama. Utuun beekin mul'ati isaanii jalaa du'ee argama. Akka dibatii sun itti du'e isaan hin beekan. Booddanyoonni isaanii garuu hin beeku barte. Hin boosse lafaa ol kaate. Maaliif du'e kennaan koo? Maaf akkas ta'e kennaan koo? Isheen ajjeeste jiraa baatti. Isheen jiraa qabdu du'aa baatti. Har'a akkasi. Namoonni dibata dhugaa baatan du'aa bira jiru. Namoonni ayyaana dhugaa baatan hin beekaman. Namoonni mul'ata dhugaa baatan hin beekaman. Waldaan isaan hin beektu. Isuma afaan qabu wacutu beekama. Ayyaanni alala hin guuramu obboloota koo. Ayyaanni sabara Sillaasee sabara Xaaliyaaniitiin hin hojjetu. Ayyaanni ho'aadha. Sababiinsa araarri Waaqayyoo guyyaa guyyaatti haara. Namoota baay'ee zinnaa isaanii kaleessaa odeessina malee kanarraa hin jiru. Bara akkasii abaluu bara akkasii akkas ture. Bara akkasii jaamaa bane bara sana. Ayyaanni Waaqayyoo koo abdeetiidha guyyaa guyyaatti haara. Har'a hin jiru. Namoonni baay'een maqaadhumaa hin jiru. Xooraa ani baay'ee kan na dhibu waldaa tokko keessatti illee jira.
Agalgaa'ii xoorataa ba'u agartanii beektu. Qeesii xoorataa ba'u agartanii beektu. Indeet agalgaa'ii xoorataa yoo ta'an. Tajaajilli xoorataa hin qabu obboloota koo. Hamma gaafa duutuutti tajaajilta malee xoorataan hin jiru ayyaana keessa. Xoorataa ba'ee mana taa'aa jiru namoonni. Abbaa keenya luba bal'inaa isaa harkaa takka jedhe. Yeroo durii dhaabadhee sin tajaajilaa jedhan. Amma immoo teessuma iddoo aarsaa ka'anii fi teessumarra ta'anii tajaajilu. Dheengadda immoo akka jedhan. Amma Waaqayyo carraa naa kenneen teessumarra taa'ee sin tajaajilaa jiraa jedhan. Yeroon itti aanu immoo yeroon ciisee sin tajaajiluudha jedhan. Agartanii? Nama akkasii nuuf haa kennu Waaqayyo. Xoorataa tun ba'in bara isaanii guutuu warra tajaajilan. Okay? Natti dheerata maal akka godhu beeku hamma danda'ame akkas hin qabda jechuun waa dubbadha. Hin boosse maaltu dibata koo ajjeese maaltu kennaa koo ajjeese mana murtii dhaqan Solomoonin bira dhaqan akka jedhan ani kennaa koo qabachuu beeka ani ayyaana koo qabachuu beeka garuu gaafa nirribaa ka'u du'aan harka jedhatti. Ayyaachuu nan beeka mul'ata koo nan beeka jilba koo nan beeka afaan haaraa koo nan beeka ni garuu du'aatuun harka jira waa'ee nan shakka goddanyaadhuma koo kana hiriyaadhuma koo kana hidhatuma koo kanatu kennaa koo isa jiraa fudhatee du'aana jala kaa'e. Isheen sun immoo akka jette lakki ani hin beeku jette Solomoon inni dhiphate akka jedhe haaduu naa fidaa walakkaatti asinii tarsaasaa harka duwwaan galtanii. Isheen silumaa gadaayii taate ajjeesuu barteen gammadde haa ta'u jette. Isheen kun immoo akka jette ayyaa mootii jette. Ishee markatti naqee dhaqee ilaalaa jiraadhumaa baattuu dhiise. Hin gadde mootiin anchi gadaayitti. Siidha kan kennaa kee ajjeese, siidha kan irra rafee ajjeese, siidha akkatti kennaa kee qabatan kan wal dhaale, kan namaatti immoo kan maggalu, kan kee ajjeeftee kan namaatti kan dabarte, faarfannaa kee ajjeeftee kan namaatti kan dabarte, lallaba kee ajjeeftee kan namaatti kan dabarte, siidha kana qabaa. Tarii anaaf isinis jecha akkasii abbaa firdii Yesuus biraa nutti ba'innaa laata. Faarfannaa keenya ajjeefnee koppiitti rakkachaa kan jiru. Kadhannaa keenya ajjeefnee koppii kan namaatti rakkachaa kan jiru. Ara namoonni yeroo tokko Phaawulos faan Phaawulee faan kun Magarsaa Baqqalee faa kun baga jiraataniin jedha. Faarfannaa waaldaa dhannaan kanuma namaaf faarfatama malee inni kaan hin jiru egaa isa egaa waan amma dubbannu miti. Siif kennaa addaa qaba Waaqayyo. Siif mul'ata addaa qaba Waaqayyo. Abbaan jiraa hin barame jiru. Ankee kennaan ayyaanaa sii kenname sirra jiru sun du'eeramoo jira laata? Moo ajjeesnee sobnee afaan haaraasa kan namaa koppii gooneetti jira laata? Isintu hin barannaa jedhe walitti qabame. Yeroo baay'ee lallaba cimaan dubbadha namoonni baay'een hin jaallatanii isin immoo hin dandeessu yaada keessaa tarii namni xobbee ta'ee tulfaatu jira yaadu tarii lubbuu haaraan nama tokko lama caalaa waan jiru irratti fakkaatu shiwaayee taarikee kan bal'ina akkeessa lubbuu haaraa kan beeku eebboon jirti eebboon hundi isaanii beekuu dandeessi. Tan isinitti cimuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee amma yeroo lafee nyaatanidha. Lafeen immoo foonuma qabaa qorqaa rakkoon qabu. Irraan dhabdan foon. Gooftaan nu haa gargaaru. Abbaa du'aatu barame. Tarii nu keessaa abbaan du'aa baratinaa laata galgala kana. Abbaan jiraasi. Abbaan du'aas abbaa qaba ijoollee. Waaqayyoo warra ayyaana isaanii ajjeesanii harka duwwaa ta'an nun godhin. Jiraatadha Yesuus. Hingi barame jiraa ishee fudhattee galte. Boleetti koo dibata keetu eeggattuu du'aas hirkatti ta'eeraa laata? Faarfannaa keetu eeggattuu du'aas hirkatti ta'eeraa laata? Eeggattee taanaan dhugaa qabda taanaan hin sodaatin waatu dhufaa jira. Achuma macaafa moototaa Salamaffaa boqonnaa 6 irratti lakkoofsa 29 kaatanii ilaaltan obboloo halamatu jira. Pastor Dhiifama
jechuudha. Okay, ሁለተኛ ነገሥት ሁለተኛ ንግሥት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 29 እሺ obbolaa lamatu walii wajjin jira. Isheen kun immoo akka jette kennaa kee qalinyaannaa borkan koo nyaannaa በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ያጄሲ ከናኬ ቃል ያጄሲ ጠለኬ እኛና ቦርሞ ቀንቆኛና አለ እንደዚህ ማገልጋዮች ከና ወሊኛችሁ ወሉካ ከንደመን ሀረ ከናኬ ቃልኛና ቦርሞ ቀንቆኛና ማልጆ ከና ወሊኛችሁ ዋላ ተኮ ከሰታው kennaa walii nyaachuu fi hiriyaa wal godhatu kennaa walii nyaachuu fireendii wal baafatu har'a wallaa kiristaanaa har'a keessa jiru kan miidhesa kana agalgaa'otatu kennaa walii isaanii nyaachaa jira faarfattootatu kennaa walii isaanii walirratti ka'ee wal ajjeesaa jira የአንዱን ቅባቱን ከገደለ የራሱን የሚቀራ አይመስልኝም dibata kana matokko kana jeesta ta'e kan kelle waan afusitti hin fakkaatin yeroo tokkotu jara tokkotu halkan gibbii namaa galee hannaate jenna inni tokko loomii hate inni tokko burtukaanii hate inni tokko buqqee hate buqqee beektu miti dabaaqula አንዱ ብርቱካንን ሰረቀ አንዱ ሎሚን ሰረቀ አንዱ ዱባን ሰረቀ ሌባ ስለሆኑ እና አባን ግቢት ከይ ኢጆ ማሊክ መነኮ ሀተኒ እናን ኢምቤሎፍተኒ ኢሳሲነተን ከነ ስንልካን ፉደዳ ከናፉ አመ ወገና ገርጋር amma abbaan loomii jedhe liqimse abbaan loomii gaafa afaan kaa'u garasi abbaan buqqee iyye abbaan buqqee kan liqimsu abbaa loomiiti kan iyyuu abbaa buqqeeti siinoo ajaja sitti laanne maaf iyyitaa jennaan innachi ga'e sun na bira ga'uun isaa nafuudha eega loomiidhaan liqimsi jedhe abbaa buqqeetiin liqimsi jechuu hin hafu wanta ta'eef kanaaf iyye wanti namni tokko irra ga'e sirra ga'uun isaa nafu ajjechaan hin darba agartee summiidha koronaan tokko qabe yoo ati qabatte sitti darba agartee gadaayuun akkas har'a kan kee nyaannaa kan kee har'a nyaannaa bor kan koo nyaannaa qali kennaa kee kun nama taatu miti kennaa ishee qaltee nyaatte dhala ishee qaltee arruustoo hojjettee xibsii isaa fixanii gammadaa sirbaa dibata ishee nyaachaa jirti kennaa ishee nyaachaa jirti isheedhaa kenname እኮ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታ ነው dhala waaqa duwwaan namaa kenna ayyaana waaqa duwwaatu kenna በሰው እጅ የሚሆን አይደለም በድግምት የሚሆን አይደለም ስጦታ ከአንድና አንድ ከፈጣሪ ብቻ ነው አያችሁ nyaate erga distii keessaa waxii fixanii booddee akka jette addooyyeette kaleessa kan koo nyaanne har'a moo kan keedha mitiidhe qalii kaa'ette kil jetteetti kofalte obboleettii koo'ette harka duwwaatti si hambisuuf ammalee maaliifan kennaa koo qalanii jette amma eessa littoga obbolaa akkasii qabdu baay'een keessan obboleettii akkasii qabdu baay'een keessan qalchisiiftee eega nyaachiftee booddeetti kofalte harka duwwaatti hambifteetti kofalte hin maraattee dubartiin kun wayyoo kennaa koo narraa nyaattee fixxee harka duwwaatti na hambiftee ofii keetii kennaa keetti haftaatti jiiraataadha yesuus waganochi niqu dammaqaa bara ammaa waldaa kiristaanaa keessa kan jiru isa kana kan kee ajjeesanii kan isaanii ajjeesanii keetti darbaa jiru hoduudhaan jetteedhaan kan isaanii fixanii keetti darbaa jiru qalchisiifte nyaachisiifte
በፍቅር ነው እኮ በዱላ አይደለም። ሳምሶን ጋፋ ገጪሴ ጃለላኒም ዱላadhaan miti. Ayyaanni qoosaan qabu jiru. Dibati qoosaan qabu jiru. Namoota baay'een dibata isaanii fuudhanii waan taraa godhaniiru. Hin irraanfatinaa itti gaafatamtu. Dubartiin kun fiigaa gara nama Waaqayyoo intinaadhatte maqaan isaa raajii kana. Of. Eeyyudha maqaan isaa dhufe yeroo baay'ee gara eeyyudha raajiinis Isaayaas dibe intinaan Eliyaas dibe kun. Samuel. Iyo. Elsaa. Gara Elsaa dhatte. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 laala. Gara Elsaa dhatte. Maalii mucaa koo dibata koo nyaannee har'a kan isheeti jennaan wayyaa tarsaase namni Waaqaa Elsaan amma yoomitti wal nyaattu ijoollee. Baqachuu hundee. Amma yoomitti wal nyaattu. Amma yoomitti mana bunaa jala teessanii wal nyaattu. Amma yoomitti Facebook irratti wal nyaattu. Amma yoomitti maqaa walii wal balleessitu. Hin ga'u. Amma yoomitti dibata obboleessa keetii ajjeefta. Amma yoomitti dibata obboleettii keetii ajjeefta. Hin ga'u. Hin boo'ee Elsaan. Kana booddee waliin nyaattani. Borjowwana karaa Samaariyaa irratti daakuun irra kasa. Jaakaas. Borjowwana daakuutu rakasa waliin nyaattani. Akkuma jedhame daakuun irra kase. Namni wal nyaachuu dhiisee biddeenatti deebi'e. Garuu gaddi koosa kana miti. Obboleettiin kennaa ishee qaltee nyaachifte sun akkam taate? Yeroo baay'ee namaaf jettanii ayyaana keessan kan gattan, namaaf jettanii faarfannaa keessan kan gattan wayyoollaachuu. Inni sitti kenne abbaan kennaa inuma si gaafata. Nan waanuma facaasee haama wanta ta'eef asirra facaase gatii isaa si gaafata. Namicha tokkotti sanyii kennee warqee itti kennee dhaqxee awwaalte. Kana harkaan miila ishee qabaatii iddoo abidda balbalaatti gad ishee darbadhaa. Kennaa koo fuutee awwaalte. Ayyaana fuutee awwaalte. Faarfannaa fuutee awwaalte. Awwaalaa kanaan. Warra dibata isaa awwaalan Waaqayyootu hin awwaalin hin dhiisu. Warra ayyaanicha balleessan Waaqayyootu hin balleessin hin dhiisu. Hin ulfaata ayyaanni. Ijoo yeroo darbe 7 har'aa kaaseen ture. Namoonni baay'een hafuura qulqulluun gugeedha jedhu. Kaasee 7 har'aa akka gugeetti dhufe jedha malee gugee miti. Amlaakna okkoo. Hafuura qulqulluun abidda miti. Akka abiddaatti dhufe malee abidda miti. Waaqa inni. Namoonni baay'een hafuura qulqulluu bishaanitti hiikaniiru. Gugeetti hiikaniiru. Abiddatti hiikaniiru. Noo hin dogoggorinaa. Akka abiddaatti jedha malee abidda hin jedhu. Akka abiddaatti dhufedha. Akka gugeetti dhufedha malee gugeedha hin jedhu. Waaqa. Waaqa guddaatu cubbamaa kana keessa dhufee jechuun ayyaana dhufe jechuun dibata dhufe jechuun yaa samaayinaa mudurni yafaxaree faxaari waaqa mana ga'u kanatu foon qabeessa kana keessa dhufee jechuudha. Ayyaana ture dhufe jechuun. Egaan kan na ulfeessan nan ulfeessa. Kan na salphisan nan salphisan ni jedhe dubbii isaan raawwata. Kottaa akkas goona. Macaafa moototaa keessaa si baaseen gara ijoo kootti sin deebisame. Egaan obboleettiin kennaa seera laftee ajjeefte kun maal taate? Obboleettiin kennaa ishee qaltee nyaatte kun maal taate? Har'a immoo eenyuun fakkaatti? Gara Hisqeelitti gaafa sin deebisu. Hisqeel warra dibata isaanii ajjeesan, warra du'aa isaa balleessan ilaalee booji'amaa gidduu kaambii baqataa laga Kebar dhaqee taa'e. Museen gaara sanarraa soomaaf sagada guddaadhaan gabatee kakuu fidee dhufe. Garuu ayyaana guddaa kana fidee dhufe, taabota fidee dhufe nama laalee
nama sirbitu argee lafaan na'ee cabse. Moonyinatu no. Bexaam moonyi ነው ሙሴ ማለ ከመቲ nama laalee kennaa isaa lafaan na'ee cabsa. Min ማለት ነው? Jaratti laanne Waaqayyo Museetti kenne Waaqayyo. Museen Aaroon faa ilaalee lafaan na'ee cabse. Atis akkas. Baay'een keenya namoota laallee dibata keenya cabsini. Baay'een keenya faarfattoota laallee faarfannaa keenya ajjeefne. Baay'een keenya raajota laallee raajummaa keenya ajjeefne. Kan kee adda barra. Abbaan sirbitu sawaa qarsaa harkaa fuudhee maaliif lafaan dha'a Museen? Abbaan jabbiitti sagaddu isa abbaa isaa harkaa fuudhee maaliif lafaan dha'a Museen? Maali dubbiin? Har'a baay'een keenya akkas. Hisqeel laga Kebariin naqee taa'e. Baay'asi nama guddaadhaati. Nama guddachuu maluudhaati. Nama karaa fagoo deemtuudhaati. Naawuxa. Har'a eenyuun jechuu barbaada laata Waaqayyo? Hisqeel boqonnaa 2 lakkoofsi 2 akka jedha. Yemmuu natti dubbate hafuura natti gale. Miilla kootti na dhaabachiise. Utuu inni natti dubbatu nan dhaga'e. Inni yaa mucaa namaa ani gara Israa'elootaa warra boqu jabootaan irratti ka'anittan si erga. Abboonni isaanii fi isaan amma har'aatti iyyuu ana irratti cubbuu hojjechaa jiru. Amma har'aatti ana irratti cubbuu hojjechaa jiru. Waldaan Israa'el, abboonni Israa'el amma har'aatti dogoggora hojjechaa jiru. Maaliif? Isaan gidduudhaa namni ayyaana addaatiin ka'u dhibe. Isaan gidduudhaa namni mul'ata addaatiin ka'u dhibe. Kanaaf amma har'aatti dogoggora sana keessa jiru. Ati garuu kana sirreessitaa laga Kebarii bahii gara wallaatti deebi'iitti. Gara du'aa isaa baddeetti deebi'iitti. Mee akkasanii galuuf isinumaaf waldaa har'aa walitti deebisa. Isinumaaf waldaa har'aa, isinumaaf tajaajila har'aa, anaaf agalgaa'ota har'aa, anaaf waldaa har'aa. Yerootti waldaa keessaa baqachuu filanni fakkaata yeroon kun. Shubbiti isaa gaariidha. Dikureeshiniin iddoo aarsaa jiru gaariidha. Meeshaan iddoo aarsaa jiru miliyoonaa waliin bitame gaariidha. Namatti tola. Garuu kan barbaachisu isa kanatu hin ta'in ayyaanicha ture. Ayyaanichi jira laata? Meeshaa duwwaatu jira moo? Shubbisa duwwaatu jira moo? Ayyaanichi jira laata? Warri faarfattoota ta'e illee natti naarinaa malee faarfannaan har'aa waldaa keessatti waraabamaa jira moo laga irratti waraabamaa jira? Namoonni laga irratti faarfachaa jiru moo waldaa irratti faarfachaa jiru? Namoonni irra faarfannaa baasan baay'een isaanii waldaan qabanii bara. Laga irratti kiliippii hojjetanii gadhiisan tiraakii jedhan. Tiraakii jechuun addaan cituu jechuudha bara. Tiraakii ta'e jechuun kukkute jechuudha. Faarfannaa waldaa kiristaanaatiif kennamu har'a laga irratti waraabamaa jira. Haa ta'u egaa hundumtuu achirratti waraaban kan eenyu fudhannee kan eenyu dhiifna waan jettaniif hundumtuu sirriidhaa jennee bira dabarra. Garuu faarfannaan kan waldaa kiristaanaa akkasiin irraa fatina. Hisqeel ikkoo wantoota dogoggora ta'an sirreessuuf gaafa ka'u ari'amatti ka'e. Garuu dursee waa gorfate Waaqayyo Hisqeeliin guyyaa tokko dubbadheera. Hisqeel boqonnaa 3 irratti lakkoofsa 2-3 irratti ati sagalee koo nyaadhu jedheen. Mee ati sagalee koo nyaadhu sin qabaa. Haaleluyyaa. Mee Waaqayyo na qabaa jedhamni al tokko ofirratti haasa'a. Bakkee wareenaatti bilaa ነገራatti bilaa ቃልን ብላ አለው። ብዙ ሰዎች እኮ አሁን ነገር ነው ያበሉት። ወላ ወደተን ወሬ ነው ያለው። ነምዶ አርሳዮ ቀበት ተረቲ ኦዱ
namni karaa waaqaa nutti agarsiisu hin jiru. Yeroo darbe waldaa mul'ongeelii tokko dhaqee an seexanni iyyitu malee natti hin tolu. Gaafa seexanni iyyitu jaarsi guddaan tokko fiigee dhufee maddii dhungate dhugaama waaqaati. Maa innaan waggaa 10 sagalee seexanaa dhaga'e. Namni seexaneffachaa jiru hin jiru. Waldaa kamiin dhaqaa? Warri biyya laallee baay'een keessan isinumtuu nama 10 nama 5 taatu abbabbaan yoo of keessaa baasee yoo of keessaa fixuu danda'a. Rakkoon qabu kan keessanii yeroo baay'ee immoo seexanni biyya alaan jirtu waan jedhaniif seexanni Itoophiyaa Afrikaa jirtu waan jedhaniif rakkoon qabu. Na gaarii dhagaa maaltu akka godhe xiksii tokko tun dubbisin yeroo darbee galgaa'ee tokko xiksii wangeelaa tokko tun dubbisin sa'aatii 2 ol ituma haasa'u utuma hin ceeta jedhu yaa abbaa keenyaatu mursiisa. Xiksii tokko tun dubbatame. Waaqayyo akka jedhe Hisqeeliin ati dubbii koo nyaadhu. Ati nama ayyaanaati. Oh, haleluuyaa. Mi'a nama ayyaanaatidha. Nama argaa'edha. Dhugaa nama argaa'edha sin gidduutti mi'a nama ayyaanaatidha. Ani nama ayyaanaati. Ati nama ayyaanaati dubbii koo nyaadhu. Obboloota koo mee cal jedhama guyyaan fuula tokko boqonnaa tokko dubbisaame akkuma ayyaanni si guuta. Ituma dubbiftu humni si dhufa. Paaworin si dhufa. Namni kana namoonni baay'ee akka jedha abbaa keenya Billy Graham macaafa jedhe yeroo bukkee keessee kadhannaa kadhattu jedha seexanni sirraa siqee ta'a. Ilaa oma bukkee keessee yeroo kadhannaa kadhattu seexanni sirraa siqee ta'a. Yeroo ati bantummoo jedhe isa silaa caalaa achi fagaataa jedhe. Yeroo ati maal gootu yeroo ati bantummoo isa silaa caalaa achi fagaataa jedhe. Yeroo ati dubbisuu jalqabdu immoo achumaan badaa jedhe. Ayaachuu yeroo ati bukkee keessee kadhattu achi siqee dhaabata. Yeroo ati bantu isa silaa caalaa achi siqa. Yeroo ati dubbisuu jalqabdu achumaan badaa. Wangeelli humna qaba. So dubbii koo nyaadhu ati nama ayyaanaati. Oduun odeessin. Callumatti Facebookiin qorin takka dubbii koo nyaadhu. Takka sagalee koo nyaadhu. Amma namoonni akka jedhu amma biyyi keenya lolatti deebi'eera. Takka mootummaan achi deebise. Takka juuntaan as fide. Facebook irraa ilaalu namachi dhaqee hin jiru. Namachi dhaqee hin jiru. As taa'ee goota. Oduun akkas. Oduun akkas. Ayyaanatti gaafa deebitan. Sagalee Waaqayyootti gaafa deebitan. Isa orjinaal isaa haasoftu. Isa Waaqarraa. Kanaaf waldaa har'aa maaltu dadhabsiisaa jira? Namoota har'aa maaltu kuffisaa jira? Kiristaanota har'aa maaltu kuffisaa jira? Agalgaa'ota irraa maaltu kuffisaa jira yoo jettan ayyaana gochuu dadhabnee irra ciifnee ajjeesuudha. Inni kaan qalee nyaate, inni kaan irra ciisee ajjeese, inni akka Saamsoonfaa immoo jaalalatti gurgurate. Ayyaana gurguratee gale Saamsoon. Jaalalatti gurguree gale. Inni kaan gurguree ayyaana isaa, inni kaan ajjeese ayyaana isaa, inni kaan qalee ayyaana isaa. Waaqayyoo eenyuun qaba laata? Tarii maaltu beeka? Giruuppii paartinarii xiqqoo kana anaaf isiniin kan walitti qabe Waaqayyo as keessaa nama qabaatinaa laata? Anis Waaqayyoos abdiin tokko jira kanan beeku. Anis kan hin abdadhu Waaqayyoos kan abdatu nama qaba Waaqayyo. Ishee kana garaan kobe. Namatu jira. Wayiif malee waan dubbatu Waaqayyo. Boloota koo Saa'ol harree barbaada. Waaqayyo immoo Saa'oliin dibuu barbaada. Namicha sammuun isaa harreetti hidhamee harree barbaadu Waaqayyo nama ayyaanaa godhe. Maaltu beekan maaf isin keessaa nama ani hin ta'u jennu taasisuu danda'a Waaqayyo. Nama ani karaa biraarran jira jennu nama ittiin ijaabahu godhachuu danda'a Waaqayyo. Kanaaf obboloota koo yeroo namoonni har'aa waldaa gadhiisanii baqachaa jiran
amantoonni manatti dacha'aa jiran, raajotaa yerootti caban, paastorotaa yerootti caban, faarfattootaa yerootti caban, siin qoricha godhee si dhoffatee jira Yesuus Kiristoos. Dhugaas namoonni baay'een warra manatti galanii ta'aniiru. Dhugaas hin jedhu. Wanti hin jirretti raajame, wanti hin jirretti lallabame, wanti hin jirretti hin jedhame madaa'ee kan manatti galee taa'u lakkoofsa qabu. Inni kun deebi'ee gara mana Waaqayyoo dhufuudhaaf si eegaa jira, na eegaa jira. Ammatu waldaa keessa silxaanni hin jiraanne namni wal lola jettanii yaadina. Utuu waldaa keessa birriin hin jiraanne namni wal lola jettanii yaadina. Waldaaf agalgaa'ota kan walitti naqaa jiru jala kana lamman silxaanaa fi birriidha. Ayyaanni garuu kana caala. Haleluuyaa. Ayyaanni kana caala. Inni ijoo teessumarraa ka'ee aaboo guddaa abbaa isaatiin qixxee qabu dhiisee dhufee dallaa horii keessatti dhalatee nu fayyise. Silxaanni tuusa mararte anan barbaadu sin barbaadu. Har'a silxaanni waan nu mararu obboleessa keenya ajjeesaa irra, obboleetti keenya ajjeesaa irra. Waldaa ammallee hin beeku. Waldolii tokko jiru kan waggaa lamaan sadiin filannoo geggeessan. Waldolii ankeetti guddadhe akka waldaa Makana Yesuus yeroo waggaa 2-3 dura filannoo geggeeffama, na filadhaa geggeeffama. Mana Waaqayyoo keessatti silaa ayyaanatu nama fila. Har'a garuu wanti jiru gaarii miti. Maaliif akkas ta'e kun hundumaafuu gaaffii. Egaan ayyaanni gara iddoo aarsaatti gaafa deebi'u, ayyaanni gara kiristaanotaatti gaafa deebi'u, ayyaanni gara mana Waaqayyootti gaafa ol galu, iddoon aarsaa Waaqayyoo gaafa kabajamu, ayyaanichuu ofii nu geggeessa. Dibatichuu ofii nu geggeessa. Lafa ayyaanni jiru rakkoon hin jiru. Lafa ayyaanni jiru dhiphinni hin jiru. Kanaaf sa'aatii 1:40 jalqabee amma 5 daqiiqaa 3dha. Sa'aatii 1 isinitti lallabe, isinitti hin dheeressu. Tarii yeroo taanu egaan gidduu kana xinnoo gaddarra wanta turreef yeroo fudhadhe isin tajaajiluu hin dandeenye tarii yookaan amma dandeenyu wal qayyabachiisuudhaaf torban illee godhachuu dandeenya. Macaafa Hisqeel boqonnaa 47 qaba. Boqonnaa 47 saayyuu ayyaana irratti fookas kan ta'edha. Raajummaa irratti fookas kan ta'edha. Mee yeroo fudhannee isa kana walii wajjin akka ilaalluun barbaada. Egaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma ammaatti isa nutti dubbate Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu.